Ashama harka fuunee dhaggeeffattoota hordoftoota ashtuu akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoon nagaa kootii guyyaa har'aa obboleettii keenya caalchisee qabadhee dhufeen jira. Obboleettii keenya caalchisee gaaffii 10 kana baase garuu gaaffii 5 gaafadha guyyaa har'aa gaaffii 5 immoo guyyaa biraan isiniif fidee dhufa. Kanaatiif obboleettii keenya caalchisee baga nagaan nuti. Amiin baga nagaan nu eegdeen yatakabbaru yuutuuber Asteer. Akkam jirtu nagaa keessanii dhaggeeffattoonni hordoftoota astuu yuutuubii baga jiraatanii guyyaa har'aa kana kunoo akkanatti iddoo kanatti gurra micciirteetu mana fidde gaaffii si gaafadhanaan jette maal akkana gaafachuuf jirtu hin beeku yoo natti ulfaate garuu na gargaartu komentii jalatti immoo yaada keessan naa gootu amma dhumaatti nu wajjin turaa isiniin jedha yoo na jaallattan laayikii yoo na jaallanne immoo Okay, gaafiin tokko faakas kan jedhudha. Osoo dhiira tokkorraa jaalalli si qabee baay'ee si cinqeen gaafatamu inni isaa. Sababii maaliif immoo dhiista sababii maaliif immoo gaafatta? Gaafii ulfaataadha garuu akka kootti dhiira tokkorraa utuu jaalalli na qabee akka barbaadeyyuu ta'ee hin gaafadhu. Maaliif hin gaafanne sababii isaa hojjetu? Hin jiru macaafa keessa. Yookaaniif immoo aadaas miti. Dubartiin tokko dhiira tokko jaallattee itti heerumti dogongora inni kun ani ofii kootii garuu jaalladhu hin gaafadhu. Okay, gaaffii lammaffaa immoo akkas jedhudha. Egaa hin gaafadhu jettee sirriidha aadaa keenyas miti aadeeffannoo miti dhiira tokko sin jaalladhe jedhanii gaafachuuni. Okay, mee maqaan haati fi abbaan kee ittiin si waaman eenyudha? Maqaan haati fi abbaan koo itti na waamanii caalchisee. Okay, caalchisee maal si beeku jechuudha. Okay, ati lakkoofsa meeqa irratti dhalatti maatii keetiif hangafa moo quxisuu moo gidduu jirta moo lakkoofsa irratti dhalatti sana irratti hin gaddita moo hin gammadu? Ani kanan dhaladhee arfaffaa irratti an dhaladhee dhalachuu kootti nan gammada. Kanan irratti dhaladhe immoo obboleettii koo Boontuu jedhamti yookaan Alamii jedhamti. Ishee immoo ittan gammada malee ittiin gaddu. Okay, gala ko sarfa parati kan isheen dhalattee tan gammadaa jettee. Okay, mee bara ijoollummaa keetti seenaan ati hunda gadhu jettee yaaddu yeroo baay'ee maal jedhame? Kana okay haa ta'u waan baay'ee jira garuu isa keessaa waan tokkoon sitti himaa kana hin daganne ijoollee tokko lamaana walitti fide jechuudha. Ijoollee kana walitti fideenu garuu ani intalitti waan sanatti hin gorsine intalitti sun booddee deebitee mucaan nuyi fira waan ta'eef baay'ee namatti waan annuufi ijoollee kana garuu akka isaan fireendii ta'an beeka walitti fidee waan isaan gidduu jiru itti hima jechuudha. Garuu gaafa kaanitti otoo nan hin beekin micoo sun mucaa sana faana baddee galte jechuudha. Achumarraanii maatii keenya akkasasuu dhufanii ani immoo faazarii dhokachuudha roota gidduun bule jechuudha kushiinaa keessa. Garuu ani intalitti wajjin badee gorsinee quban qabu micoon jaallatte wajjin baddee jechuudha. Sababa kanaatti faazariin baay'ee najjeesudha amma ga'utti na reebee roota wajjin an bule jechuudha guyyaa tokko. Ilaala yeroo tokko mana dhaabuudhaaf jedhanillee amma lolaman mana dhaabuudhaaf jettee mucayyoon dursitee faana galtee isheen garuu miidhama karaa lama miidhamte. Tokkoffaa raawwata wajjin bultee lammaffaa immoo abbaan ishee faallee amma ishee miidhuudhaaf barbaadan jechuudha. Kun baay'ee nama dinqaa egaa mudannoo akkasii baay'een keessan qabaachuu hin dandeessu. Okay, mee ati barnoota kutaa meeqatti dhaabde? Ani barnoota hanga kutaa 8tti qofan baradhe. 8 yoo ta'u xumuran moodela jalaan ga'een dhiisee jechuudha bara 2008 gara biyya ormaa kana dhufee jechuudha. Okay, baay'ee namatti tola. Egaa mee fakkeenyaatiif ati addunyaa kanarra waggaa meeqan jiraadha jettee tilmaamta? Waggaa meeqa otoo hin jiraadhe gaariidha jettee tilmaamta? Ani amma Waaqayyoo na jiraachiseen jiraadha garuu Waaqayyoo yoo fedha isaa ta'e amma waan yaadeef waan an karoorse sana hunduma isaa bira ga'utti lubbuu koo akka biyya lafaa kanarraa hin fudhanne yoo fedha isaa ta'e nan kadhadha jechuudha. Garuu amma Waaqayyoo na jiraachiseen jiraadha tilmaamuu hin danda'u jechuudha. Mee waggaa kee murteessii malatti himi? Murtaa'uu hin danda'u kun harka Waaqayyoo jira waan ta'eef harka keenya miti. Okay. Eshi fakkeenyaatiif karaa FB'dhaan dhiira irraa jaalalli si qabee birii yookaanis immoo maallaqa kee argitee itti baay'ee gadditee beekta? Nisaan nama galchisiisa kun ani ilma dhiira.